Nama tokko nama kudha ja'a walitti fide. Nama tokko sodaadhu ani sagalee si ta'e namni jala dhufu gochuuf an beekaa taa'e fuula banadhee yeroo nan deeme gadi bu'e dubbachuu jammartu maaliif inni jarri danda'an hattoonni ana gatii ta'eefi. Isi bakka maan shan jee bakka gee sinuma. Ani naasa'u yoo naasa'e jechuun waraabbataniiti wal dubaayee keessa jiranu xiqqoo siimaa inni amma birrii jala kanarraa guuramee niyyi kisiisitti banu siigalee bakka biraatiin dhufu. Birruma jaraatiin iyyi ulee shittaa ofitti bitanii jedhan mala akka jaraan dubbanne illee jechuudha birri jaraati garuu nan ta'a waan barbaadde dubbachuu mirga qabdu fataa jedheen ta'a taa'uu nan danda'a eenyu baasiin na tuqqe birri jaraatiin garuu diina nutti bitamuu barbaadnu jechuudha uffanni baay'ee nama gaddisiisa akkasi kun ola. Amma hojiin qabanu. Mee dubbaddaa jo miutirraa kaasaati hojiin qabnu wadan. Dubbaddu miutirraa kaasi way abiree way warra baajaa way obbaa kudhanii. Warri kudhanii. Jarra abbaa kudhanii dubbadhaa mee. Intini mubaaraki baga nagaan of tajechaa nuyi karaan durayyuu silkii baay'ee shirsitti goonee dadhabne beektaa yaa'u. No irraa soo na jee. Tuma yoo ndikka WhatsApp na dubbinaan isin hin beeku jedhe ammayyuu isin hin beeku. Online jedhu mana kennaatti shennatti godhannaan wallahi geemii seen nufe malee dhimma kanan seene annama keenya barnoota kennaan jira. Garuu akkasitti rakkattanii immoo gadi baatanii sabni biraa isin simatee nutti kolfuurra jedhee tarii taa'aara. Siigalee barumsa ta'a warra kaaniifis. Isin amma birrii meeqa kafaltanii dhuftan? Majammaraa rooti muufi waa kinuyi kan birrii kuma dhibba sadii kan fallee boolee gallee boolee gaafa fallu biizaan keessanii feekiidha jennaan. Duubatti deebinee nasiin sirreessaa 50 dabalaa jennaan achumaan 50 daballee ammas deebinee gaafa gallu innoo feekidha gaafa isaan jan bakka karaa Sumaalee bahaa kootaa jedhee Sumaalee birrii 50 daballee 400 guunne ammas immoo tikkeettiitu waddade gaafa inni jedhu birrii 450 kan fallee ufnee jechuudha. Ufnee immoo kun amma mul'uun ji'a lamaaf inni irra medikaala hin gallee ashaaraa hin laanne hojiillee argachaa hin jirru qaraamaa keessa gallee rakkachaa irraa jira. Qaraamaa keessa galtaniitu jalama keenyaan. Wada karama, mootummaan birii isin irraa barbaadu qaba qixaati. Qarama keessa galleere. Qixaaticha immoo dallaalaan sun hin kaffalu, warri biiroo hin kaffaltu, warri hojii isin hojjechiifatu hin kafalu. Akkasitti dachee nyaattaniittu jechuudha isin idaa keessa galtaniittu. Namni kun nama lama qarama keessa gallee jira warri kaan immoo hin gadda baayuu fi geechifaafan ilaalanii bulti 15 qabdu maal jedhanii darbanii beektaa. Ajaa'iba wallaahi ajaa'iba. Namni tokko eenyuun na jalaa bu'a. Namni tokko na jalaa bu'ame. Maal ta'e inni kun immoo mataa hidhate? Inno moderator na access arganne ananna buusi bakka. Namni isin fide kun nama tokko hunda keessan iyyuu. Moderator garuu cheekii godhe yeroo rakkattu siin galcha rakkoon hin jiru. Sii kenneera mee asii sana naaf hin dhufne. Meeqa jara keenya furmaataan nu waamtan nutti fakkaata waan ta'e keenya deemna taraa dhiifama wal jala dubbannu. Wada kan waraabamuu isaa barbaannan waraabamee ol ga'uu akka namni biyyaan baane barbaanna. Obboleesso nooma tokko sin fide? Yoo baay'ee nama wal faana fide nama kudha jaan keessan iyyuu akka gootanu? Nama jaa wal faana fide nama kudha wal faana fide wal maaka. Dhaggeeffadhaa. Madagaha waan ta'eef namni isin fide kun eenyuun isin dura dhufe isin keessaa atumti nam tokkottu naanase nam tokkottu. Kotto obboleesso nam tokko naanasaa ati eenyuun gaafattee dallaala kanaa wal barte? Eenyuun dallaalaan kun gaariidha silas yeroo wal fidu namni dallaalaan kun gaariidha. Obboleesso waa'ee dallaalichaa irra geenyaan balleeyyan. Eenyuun dallaalaa kanaan akka dhuftanuuf haala isinii mijeesse. Dallaalaa wallaa keenyaatti wajjin alannee wajjin guddanne maatiin keenya dhaggeeffadhu Abdii. Tartiiba qabachiisime. Abdii neetwoorkii isaanii jee qabar mubee kanaafidha. Yeroo ati dubbattu ture bira ga'a. Dhaggeessa Paawuloos moo Abdii? Ollaa keessa ta'u obboleessa kee nama gaariidha. Isarraan deemaa isiniin jedhe sana nama.
Bakka duraatti deebi'aa neetwoorkii keessan bakka duraatti deebi'aa. Laakiin nuti namatti nu fide tokko iyyuu hin qabnu. Mubaarik namatti nu fide hin qabnu. Uummata Nuti Mubaarik nama nu fide tokko iyyuu hin qabnu. Namni wajjin guddanne ofii keenya walii galle malee isa faana namni walitti nu fide tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Okay, kan keessan bareedaadha iyyuu nama dhaloota naannoo taanaani maal rakkoo qaba yoo dhufeen sirreessu ta'e qaxxitaa biyyattii isaamni olii kafalama rakkoon qabu. Obboleesso ajjala dhokottee taa'arta yawwana atattamaan ijoollee kanaaf furmaatan keessu yoo ta'e mana banadheetan iyyaanis labsii labsa ijoollee kana footoo jalaa fudheera labsiin labsa biyya keessatti wanti dhufe dhufa jechuudha. Qallaaliidha maatii nama 16 jechuun qalbii miti sana booddee ilaalta. Ajjala jirtu dallaalonni hundi keenya iyyuu ajjirra. Kottaan urkaa fuudha ijoollee kana. Waa nyaataniittu isin. Nyaata dhugaatii eenyuun isinii kenna. Neetwoorkii isaanii jeeqaa jira bar. Mube neetwoorkiin qabanii mube al tokko Mubaarik tuufii nu erga jaalamaa ta'e jechuudha. Namicha inni fideetti nu laateetu torban lamatti birrii 20 Amma naannoo kamitti nyaata isinii kennuu dandeenya? Kenno geechi gecha geechi. Eessa geechi? Habaa booda Sheer godhaa uummanni arguu qaba kana. Sheer godhaa. Sheer godhi uummanni arguu qaba. Mube ijoollee Nan baha biyyaa jedhee uttifatus obboleessi ofii akka inni nama gurguru biyya kanatti. Obboleessi waliin dhalatan ollaa dhiisiti. Obboleessi waliin dhalatan eessumni ilmi eessumaa manaa minuutti jala mun jiru biyya kanatti. Agas garaa jabaa tanan. Sheer nu godhaa. Mana bibaa manaa minni si jattanu. Maa inni mana bibaa. Ana keessa achirra kun barbaachisaa taanaanis anatu keessa simmiti. Anatu dhaqee ol galchuu garuu namni tokko gadi haa ba'u kennu bira geeraani eeqaa sadii naafi. Ahaa deemaa jirtaa? Eeqaa sadii qofa naafi. Okay gadi ba'aa namni tokko sanbatoon dhufaa jira waan ta'eef. Namni tokko warra maloo kishiinaa eri. Seeraan nu mul'isa amman deemuun baay'ee gaarii ta'e. eessa ijoolleen naannoo kamiin jiru? Shaarjaa moo maa jedhan? Mube. Ijoollee shaarjaa jirtanu kottaa ol galaatii nyaata keessaaf ijoollee kana. Deemaa jira sanbatoon. Shaarjaa tuwaj bariin Bira ta'e geeraani. bakka nyaata nu keessaafi tokkoffaa. Baay'ee nama gaddisiisa garuu birriin isin akka Sharjah nyaatan. industrial area. Eenyuun ni isin fide ijoollee? Mube al tokko chaara mujechi anumtu ofii kootii namni ijoollee nu geessanii natti finnaanan ofii kootii naqee keessan gaafadhe. Ish. Keessan gaafadhe ID meeqa natti erge ID nama afurii natti erge. Kan maalii? ID nama afurii natti erge anumatti jechaadha. Tabarik. Kan maalii? Imoo tokkooni nan gaafadhe ID nama biraa natti erge ammas imoo tokko nan gaafadhe nama geessitaadhe kan nama biraa natti erge viizaa immoo kan nama 8 natti erga takka kunoo nama amma kanaatiif antu muraa jira atis immoo kootu karaa kiyyan deemta 300 kaffalta naan jedhee jechaadha anumaan ijoolleen natti mata dhufeetoo mubee biraa naa geessedhanii jechaadha. Maqaan isaa eenyuun ilaalaa mubee Kan wala biraanuu- kanaa dubbachuu kan maqaan isaa eenyuun? Afaan adda addaa haasaa. Na bira jira Eenyu- bari suurri Abdii isaa na Damisoo- bira jira mubee. Kennoo. Abola xafiif Garuu haa dhufu jedhee man dhiise malee suurri na bira jira. waa miini yaqi. Haasaa gabaabaa. Otoo suuraa Ammas namaa jala jira. baasin. Oyyaa As jala jira yoona. ol galchi ilaa. Kennoo Oo. nagaa keessanii deengaddaa deemnee turre ijoollee kana bira beektaa ammoo faana deemnee amma dandeenyu sappoorti goonee biraa deebine yaa'u dallaalaan isaanii beektee namni kan biyyaa fideessan osoo hin taane nama biraa harka jiru beektaa ijoolleen kan biyyaa fidee deemee ijoolleetti kenneera. Ijoolleetti kenneetuma achuma nama biraatti kennee biraa deeme beektaa kaampaanii biraatti kennee deeme ijoollee jechuudha. Viizaa isaanii ilaallee jirra. Viizaan isaanii kan Paawuloos kun amma irratti dhumee jira natti fakkaata already. Dhagaamaa jira miti sagaleen kun Jira dubbadhu. Ijoollota tokko tokko isaanii viizaa isaanii ilaallee turre ijoollonni viizaa qaban jiru guyyaa qaban jiru. Garuu namicha kan fidee namuma ejensii Itoophiyaa wayitti kennee ejensiin sun immoo viizaanuma isaatiin fidee jira. Ganaan irraa jijjiiruudhaaf immoo qarshii hin qabu jedhe beektaa.
ammatti irra jiruuf qarshiin qabu. Ijoolleen imbaasitti deemanii kassasanii turan imbaasitti ijoolleen 4 wayii isaan keessa. Ijoolleen 4 kassasanii turanii waraqata isaan ji'a lamatti naa qabanii warri imbaasii jedheetu waraqata wayii baatee deema mucaan. Edda warri imbaasii ji'a lamatti naa qabanii immoo amma gaafa imbaasiin guyyaa naa kenne sanatti qarshii qopheessetanii qarshii sana iddaan argadheen viizaa isaanii jijjiira yoo qaraaman lakkaa'is immoo narratti lakkaa maal jedhee nuti waan homaa gochuu hin dandeenyeef dhiibnee deemnee achi jechuudha si galee. So amma ammaatti ijoolleen guyyaa qaban jiru baasawee hojiin qaban garuu taa'aa jiru namni suni viizaa kan isaa baaseera dirqama hojii kennaallee hin jiru dhugaa dubbachuudhaa fi gaafa hojiin argamen deemu gaafa hojiin hin argamne immoo manuma oolaa jiru. Garuu guyyaa ni qabu guyyaa muraasa wayii yatawassanee kan qabu beektaa. Guyyicha keessatti dirqama immoo viizaa jijjiiruudhaaf yoo qaraaman irratti lakkaa'essi ofuma kootiifan kaffalaa waanuma jedhuudhaaf nutti taasaa ture jechuudha namichi hojjechiifatu jechuudha. Kan hojjechiifatu illee Habashaadha baasawee. Lammii biraa miti. Mee furmaanni amma maali geechi maalaa goonu furmaata barbaadaa irra amma mee mucaan suni wayii haa dhufu sheeritti godhaa wayii kallattii bilbilaa fi anama bilbila naa kennanii bilbila sadii. Mucaan biyyaa fide suni siigalee mucaan biyyaa fide suni mucaan kuni mucaa isaaniif viizaa hojjetudha. Mucaan viidiyoo bahee jiru Phaawulos Taakkalee bira kan jiru kuni mucaa viizaa hojjetaa fi jirudha. Mucaa kana faana haasofna. Elaamee amoo waa tokko isinitti hima mucaa kana isinitti hima mucaa viidiyoo irratti argaa jirtan kun jechuun abbaa kaampaaniiti jechuudha. Abbaa kaampaaniiti viizaa isaatiin dhufan ijoolleen. Viizaa isaatiin dhufanii inni viizaa baasee ID kenneefi ka'eetu hojii nama fudhatee hojii ijoolleedhaa kenna jechuudha. Sinii galee mucaanni kun ID edda kenneefi ka'ee bu'aa isaan irratti qabateetu kan isaan hojii galchu. Inni ammatti immoo birrii hin qabu viizaa jijjiiruudhaaf. Phaawulos viidiyoo banadha amma ijoolleen hagabuu guyyaa 3 bultee furmaata barbaachuufin boo'ee kennaa bira dhufe ijoollittii kana ofii kiyya dadhabee guyyaa meeqa iyyee dadhabee har'a garuu iyyitiyas iyyi ijoollee kana dhagahame waan kaleessaa furmaatan arganne amma sa'aatii kana furmaatan barbaada ijoollee kana akkasin naa gargaartan kabajaan isin barbaada okay waan kaleessaa sana sinuu aqxanii argitanii homaa faayidaan hin jiru jechuudha homaa har'a garuu ijoollee beelaan dhumtu kan akka godhu nyaanni dhaqaafii jira dhaggeeffadhaa inni irraa nyaataaf hin du'u nyaataaf hin jarjarinaati amma furmaanni sirriidha. Furmaanni ijoollee kanaa akka ta'u qabu kenna. Oonarii mana kanaa fi gaasuma waamaa dubbanna. Furmaanni ijoollee kanaa kan ta'u ijoolleetti ID jalaa jalaan dhumne kanaan jira viizaan jalaa jalaan dhumneef furmaanni hin jira. Ana akka yaada gootu kana mahaaraati. Ijoolleen konneekshiniin isaanii sirrii miti hin mube amma gadi bu'aniiru sanbatoon achi deemasti sanbatoon nuuf haasume sanbatoon bira deemaa. Ijoollee lama amma achi Gaira ani lookeshiniif itti naabbadhee gaira. keessa jiru bar amma dhufanii. Gadi baa jedhi kaayessa jirtu joo as jala jirtu mini gadi baa sanbatoon sin eegaa jaala lookeshiniif itti eettamiin sanbato. Ijoollee warri ijoollee dhimma ijoollee kana qabataniiru dhufaniiru dallaalichi dhufeera ijoollee ergee. amma akka gootu. Eesseera dallalichi. Kuno as bahee deebi'ee ol seenee bubbuusaa jira ijoollee bananaa baa jechaa jira. Walii taranaa kennime. Akkasii miti. Dubbicha akkasii miti. Nama boonaa my love jedhu naa galchira. Nama boonaa my love 2058 jedhu kana naa galchi. Modii terasii kenneera kunoo. Okay, boona kottu. Boona ol gali. Ana bira hojii lama hojii jira. Dhaggeeffadhaa. Ijoollee warra ID intanaan jira viizaan jira numni lama. Hojii yoo galan. Mube assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Boona hojii sima jira kan dhiiraa dalagamu. Arabetta dengadde si dubbisee ture gadaa reestooraantii. Oppulumentaan dhufamoo ijoolleen kun viizaan dhufa. viizaan dhufan implement dhufan Inni hojjetama qaba. Inni hojjetama qaba rakkoo qaba. inni hojjetama Eshi. Hojiin sonna hojiin hin jira hojiin hin dhabamu waan ta'eef namni keenya xiqqoo obsaa qabaachuun baay'ee gaariidha isinii galee garuu hojiin hin jira hojiin biyya kanaa hin ulfaata akkaatti ulfaatutti itti malee fiduudha isinii gala
itti manii gaafa ijoollee biyya irraa ijoollee illee ni hojjetu. Kanaafuu ijoolleen keenya gaafa ijoollee biyya irraa akkaataa haala jiruu biyya kana itti himaa fi rakkoo hin qabu. Galee kanaafuu hojiin kennaa fi hojiin dhabamu keessaan lakkoofsa isaanii na erganiin dubbisaanii ittiin hima hojiin hin dhabamu na bira. Hojii si bira jira amma? Hojii dhabamu hojii xiqqoo ulfaata malee hojiin ijaarsa manaa kan inni jira. Hojiin deebii hojii jaalaas jira. Hojii tokko jira beektaa. Okay, meemeeshi bareeda fooloo si godheera fooloo naa deebisiiti. Ijoollee kana hojii galchina. Ijoollee meerree maaf achi buutee jala dhabame? Namicha tu dhufe Ufeen nu baasee jechaa jiranii natti bilbilaa jiru. Bira gaheeram kuno. Ufeen nu doorsisaa jira. Kuno inni kun bira modiitii irra hin jeeqina meenyudha kan jeequ hin jeeqina kwa irraan funaana modiitii irra malee hin taane. Bilaa amma dhaggeeffadhaa. Namichi jira miila asirra. Namichi mata baduu danda'a. Warra asirra jirutti warra jala jirutti akka jarri hojjenne ijoollee an fidadhe yamaan fide bara. Ijoollee an fidadhe. Wanti naan galle namni wayyaa asirraa dhufu. Nuti qabadhaa qabu kaan. Namni wanti naan galle namni wayii waan ta'e dubbatee ka'e. Ijoollee kana inni hin finne namichi isa ollaati inni kun namichi isin jettan kuni isa ollaati. Elamu bee sitti moo anna dhagayani sitti himan. Ani ijoollee kan dhufanii nama biraatiin mucaan asitti argitu suni namicha viizaa hojjetee. Asumatti naa dhaabi dhagayeera naa dhaabi. Inni namni biraa jedhame sun maqaan isaa eenyunni isan barbaadaan. Maqaan isaa eenyu jedhama Phaawulos Injira sir. Eenyu jedhama maqaan isaa? Abdii Damisoo. Abdii Damisoo. Nagee lakkoofsa naa kennan. Abdii Damisooti. Nagee lakkoofsa naa kennan dawwalaafam. Hin hojjetu mubee lakkoofsi na bira jira lakkoofsa lama na bira jira qabaddu hin hojjetu garuu. Cufeera silkii hunda cufeera. Silkii isaa silkii afurii qabaara. Lakkoofsa sadii naa kenname hin hojjetu garuu. Inni ijoollee ollaa jedhame isa miti. Sambee caqasamee Isuma hin tokko. Kenna ijoolleen isti mee mubee isti dubbisme sanbatoo dubbisi inni bira deemeera waan ta'eef. Dhufee jira dhani gurbichi isaa. Qaamaan dhaqeera dhani. Kanaaf ijoollee namichaan dubbanna kanuu. Bakka. Qaamaan dhaqeetti ijoollee Isti warri kaan mi'uutti qabaddaati. Ijoollee fidanii birriin qabu irraa hojjechiisuu hin danda'u maa inni nu agarsiisaa ittiin haasofna. Sanbatoo kunoo isa kanatu bira jira. Meeme. Namicha ijoollee kana walitti qabatee jiru wal nu agarsiisa yoonni isiniif hanga dhiisa. Hojii galfadhaa jedhee anamma nama lama nan galcha hojii. Sanbatoo mi'uutii irraa kaasi. Warra viizaan jiraarra jiru. Dhumate. Faanaa isaa jira makiinaa keessa dhaabeetu. Gurbaa sana suuraa sana nu baasii kenna. Gurbaa sirgii dhufa ta'e. Geechi jedhutti wanti naa gala tokko beektaa? Kenna Dubaayin jirta. Kan ittiin dhufte ijoolleen tun kaampaanii abbaa biraarraatiin geechi. Kaampaanii abbaa biraarraatiin dhufte ka fide dammoo ka biraati. Akkaataa geechi taasisu akkasinatti fakkaata. Qo'aasti sanbatoo dubbisna bira deemeera waan ta'eef mucaan achi jira dhani. Anaan ikkoo amma namni kun nan hubanne bar. Wanti isaan yaadaa jiran ani waan ani isaanii nama sanarra goree dubbachaa jiru isinitti hin fakkaatin. Anotoon nama sanarra dubbadhee ani dhufee isin gargaaree isin biraan deemuun. Ani eenyummaa keessan hin beeku eessatti iyyuu isin hin beeku. Ani garuu akkana seene obboleessa koo akkana seene amma hedduu dubbii barreerra. Kennaa wannati baruu qabdu maa inni beektaa? Diraamaa biyya kanaatu akkana sittan himaan. Loononni sitti mudidi. Ani dhugaa jiru isinitti maa jiran barmuu bee. Ooyimee geechi koo takka. Diraamaan biyya kana keessatti hojjetamu kennaa. Maal godhamaa fakkeenyaaf nama tokkotiyyuu anumatiyyuu as keessa jira miti ijoollee naannoo kootiitiini ijoolleen gara Dubaay dhufuu barbaadan kottaa jedheetanii amansiisee waa hunda xumuree birrii irraa fuudhee akkaawuntii namaatti dabarsiisee maal jedhee achi barbaade biiroo hin qabu si galee sana booda warra biiroo qabanutti kenna namni qooda guddaa shoora guddaa taphatu eenyunni nama biiroo qabu sana maaliif biyya kanatti eeyyama mootummaa kan qabu isa. Fakkeenyaaf ana biiroo naman fide yoon rabbii sodaachuu ta'e malee biyya faa galchiisuu kaansil gochuu bilookii gochuu wama danuu danda'ama si galee amma namichi mirga irraa qabu ijoollee kanarraa namicha fichisiisee maallaqa nyaatee deemee tun ta'in namni ijoollee kana qabbaree ajjeese eenyunni namicha kanaa miti namichi kun yoo ijoollee kana reebaa jiraates nyaata dhawwates geessanii namichaa miti balleessan. Yeroo itti kennan waan barbaade godhi koo akka barbaade itti meera akkana hojii humnaatti jedhee itti meera
akkasii jedhanii ijoollee ifachiisu. Namni bakka kenne ijoollee gurguraa jiru eenyuuni. Kanaafan namichi ifate kun waan biiroo qabula naamana. Otoo biiroo qabaate dabarseen kenna. Biiroo hin qabu. Fattaalaan ijoollee irraa maallaqa guurratee yawwana namicha kanatti maallaqa haguma ta'e irra buusee kenne. Namni calluma jedhee birrii nyaatee jirkii tufate kuni footoo isaa nuuf dhufu. Footoo isaa bukkee anan laxafa bida. Footoo isaa bukkee kaanneeti dhimma ijoollee irraa immoo obbolaan keenya dhaqan dubbatanii waan jarri irratti olii galan. Waay waan. Isa kana